Qindeessaan muuziqaa Ibrahim Saidee godina Harargee lixaa aanaa mi'eessootti dhalate. Bakka itti dhalate mi'eessoo kana waggaa 8 caalaa hin jiraanne Ibrahim. Isa booda rakkoon ijaa waan isa mudatee fi abbaan isaa wal'aansaaf gara magaalaa Finfinnee isa fide. Yaaliif gara Finfinnee dhufanii utuma jiranuu hiriyaan abbaa isaa isaan bira dhufnaan Ibrahimis isaan wal arge. Booda hiriyaan abbaa isaa kun mana barumsaa qaroo dhabeeyyii sabbataa jiru seenee barnoota akka baratuuf haala mijeessinaaniif Ibrahim barnoota isaa eegale. Ol qabnaa seenaa guddaa era Oromichaa sirnaa gadaa teessoo jaarsaa biyyaa taphee booda ol qabnaa maaliif badaa ol qabnaa seenaa guddaa era Oromichaa sirnaa gadaa teessoo jaarsaa biyyaa taphee Ibrahim wayita mana barnootaa qaroo dhabeeyyii sabbataa seenu kanatti umuriidhaan xiqqaa ture. Haaluma kanaan hanga kutaa 8ffaatti mooruma mana barnootaa kana keessa jiraachaa barnoota isaa hordofe. Mooraa kana keessatti namoota bakka garaagaraa irraa dhufan waliin wal bare. Booda yeroo kutaa 9 ga'u mootummaan maallaqa muraasa kaffalaaniif mana kireeffachuun barnoota itti fufe. Achis barnoota isaa kutaa 11ffaa fi 12ffaa Finfinneetti barate. Egaan Ibrahim Said wayita mooraa sabbataa tureetti barnoota isaan cinaatti ogummaa biroos shaakalaa ture. Waa namni biraa hojjechuu akka danda'u mooruma kana keessatti bilcheessee of baruun ofitti amanamummaa gaarii soorataa dhufe. Keessumaa jaalallii fi fedhiin inni sirbaaf qabu guddaa waan tureef meeshaalee muuziqaa taphachuu jalqabe. Maarree meeshaalee muuziqaa kanneen akka ulullee, kiraara, masinqoo fi kanneen biroo taphachuu aadeffate. Kan of barbaade argate milkiif abbaadha. Ibrahim Said adeemsa keessa dandeettii muuziqaa horachaa dhufe. Erga kutaa 12ffaa Finfinneetti xumuree booda leenjii barsiisota kutubee bakka warri qaroo dhabeeyyii itti baratan seene. Fedhiin ilma namaa kan itti guutamu milkii ilma namaa kan itti eegamu sirna gadaa keenya eessatti gannaa barree wal barsiifnee ittiin boonuu qabnaa jiruufi jireenyi aadaa amantii dinagdeef siraataa waan kuni martii sirni gadaa keenya kan ittiin beekamu mallattoo keenya mee hin raffatamu. Erga eebbifamees achuma mana barumsaa duraan keessatti barataa ture sabbataatti ramadamuun waggaa 4 barsiise. Ibrahim yeroo barsiisaa qaroo dhabeeyyii ta'ee sabbataa ture kanatti ummata naannoo sanaa waliin hedduu walitti kan dhufuu fi hariiroo gaarii kan qabus ture. Jaalala aartiif qabu irraa ka'uun dargaggoonni gurmaa'anii baandii muuziqaa ijaarratanii akka aartii Oromoo guddisan jajjabeessaas ture. Egaan utuma hojii dargaggoota qindeessuu kana irra jiruuti kan Ibrahim Wellisaan Xilahun Gabree boqonnaaf gara sabbataa dhufnaan isaan wal arge. Wellisaa Xilahun Gabree baandii raayyaa ittisaa keessa kan ture yoo ta'u sirba Oromiyaa jiituu jedhamuun beekama. Xilahun dargaggoota qindeessee baandii muuziqaa hundeessuuf wayita dhamahaa turetti Ibrahimiin arguun isa waliin hojjechuuf fedhii akka qabu isatti hime. Ibrahimis tole jedhee waliin hojjechuu eegale. Sirbas isaaf hojjetee fi sirba hojjetan kanas qabatanii waliin gara Finfinnee deeman. Manni muuziqaa isaan Finfinnee dhufanii sirbicha itti laatanis waan bareeda akka inni hojjete Ibrahimitti hime. Isas haamileen jabaate. Hojii akkanaas itti fufee hojjechuu eegale.
aartiin inni waliinan dhaladhee jedhu mi'aan isaa qixa isatti dhabe. Booda hojii barsiisummaa dhiisee gara sirba qindeessuutti seene. Itti aansuun Ibrahim sirba weellisaa Xilahuun Gabree erga dalagee fi booda wallee aartist Muluu Baqqalaa kan yaa shoolee bareeda koo jedhuun mogga'e hojjete. Isa booda nama qaruu dhabeessa akka isaa ta'e wallisaa Muhammad Zeen Mahamudiif wallee ol qabaa ol qabnaa aadaa Oromoo jedhu dalageef. Ol qabnaa seenaa guddaa eera Oromichaa sirnaa gadaa teessoo jaarsaa biyyaa saffee booda ol qabnaa maaliif badaa. Artistoonni Oromoo danuun sirboota inni dalagee sadeen jechuunis kan Xilahuun, Muluu fi Muhammad Zeen erga arganii booda gara isaa dhufu eegalan. Haaluma kanaan Ibrahimis qarshii argachuu waan eegaleef hojii isaa sirriitti hojjechuuf wantoota isa barbaachisan meeshaalee muuziqaa bitee guuttate. Achis ejjennaa isaa cimfataa hojii isaa jabeeffataa deemuun maamilli isaas heddummaataa waan dhufeef mana muuziqaa yookaan istuudiyoo ofii isaa hundeeffachuun hojii isaa itti fufe. Ibrahim Said hojii sirbaa qindeessuu kanaan cinaatti sirboota afaan Oromoo duriifaa meeshaa qofaan tottolchee hojjeta. Kana qofa osoo hin ta'in Ibrahim dandeettii yeedaloo kalaquus kan qabudha. Gabrummaan uummata Oromoo irraa gama afaanii, aadaa, seenaa fi aartiitiin waggoota dheeraaf tureera. Cunqursaan weellistoota Oromoo irra ture. Muuziqaan Oromoo akkaataa barbaadamuun akka hin guddannes taasise. Biyyattii keessatti artistoonni afaan birootiin hojjetan hedduu kan fayyadaman ta'us kan afaan Oromoo garuu aartii saba isaanii guddisuun alatti agas mara fayyadamoo yoo ta'an hin mul'atu. Lafa kun ta'ee jirutti ammoo qixa barbaadamuun dalaguun haafuuti. Inumaa aamileen isaanii iyyuu ni laafa. Ibrahimis aga humna isaa hojjete kana jijjiiruuf ol ka'e. Maallaqa kuufachuuf osoo hin ta'in qixa isa irraa barbaadamuun hirmaatee lammiif dhaabbachuuf jedheeti. Argadhee dhabee osoo hin jedhin artistoota maamilootan isaa waliin wal deeggaraa kan hojjetan yoo ta'u isaan waa kaffalan hin qabneefis kaffaltii malee hojjeta. Artistii qoomoo isaa utubuun akkasumas aartii saba isaa tarkaanfachiisu isaatti kan gammadudha. Ibrahim Said hojii aartii kana erga seenee waggaa 10 ol kan ta'e yoo ta'u faana fudhannaa aartiin sabichaa dhiheenya kana fidataa jiru keessaa qooda xiqqaa hin jedhamne qaba. Faayidaa dhuunfaa biroo irraa guddina aartii Oromoof bu'uura kaa'uutu dursa kan jedhu Ibrahim hanga ammaatti walleewwan aadaa warraaqsaaf kan jaalalaa hedduu qindeessuun hawaasa isaa biraan gaheera.